reettiin garaabaa qooftee jetti mire siigalu jirti ammallee dhaggeeffatu jaala. Waa namticha namaa godhatu. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin jedhan jettee qooshaa dhiiftee oolchattee. Akkas taatulee reettii tiyyarra siituu qana'ee salaata salaatii eegala jaartii barshee haalee qaalii ta'uu jettee. Dhoggaa kana wallee dadhabee yakku jaartii kanaa sun ni riifattiis wayitaatii fi jaartii ilaallatee fuudhe. Firra itti yayya reettii kanaan qaraafisaa yayya rafaan salaataa. Reettii takka qaba jimaa rawaaccateeti. Reettii ibbiratti hidhee qiqilfatee taa'a jaala. Yaa reetti har'a afaan salaataan si qaraayisa azaaban seentu rabbi si dhiisu. Nana jalaa dhaggeeffadhu yayya reettiidha. Isiin qoosha gaariidha. Hoki qooshaanta, hoki mooyyeedha, hoki bumeessaadha. Giseen afaan salaataa qaramuu waa qaba si wayyaa jettee jaarsaanii. Saluu jaartii ishee haadha. Yaa rabbi jaartii itti jedhise. Yoggaa kana jedhan reettii irraa qabee dura gad darbaa reettiin garaabaa qooftee jetti mire siigalu jirti ammallee dhaggeeffatu jaala. Waggaa torbaan lama qaraayis reetti siigalte fakkaatti mee waan qaraate san si gaafadha. Duraan lamaa dhaggeeffatu jirtaami amma naatu oofaa akkaan dabsuna dhaggeeffadhu reettiidhaan bara. Waggaa salaataa deeman reettiidhaan. Bishaan salaataa fudhataniituma sagaraa dhaqanii istanyaa godhanii as deebi'anii guutuwatanii waggaa sijaajaa rabbahanii Allahu akbar jaan. Qul huwallahu ahad Allahu samad jaani. Wah, namticha namaa godhatu. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin jedhan jettee qooshaa dhiiftee oolchattee. Intal simbaa dureetti baanaa usii qooshaa gaafatu atiilee qaroo diddee yeeni. Ammas reetti yoggaa qulwallaa gaffatan jeen. Allahu akbar jedhanii sujuuda kutanii du'aayi sujuudaa qara'anii ol garagalee assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum jaanii miti. Wal namticha namaa godhatu dila kanaa gidduu dhiiftee salaata balleessu jirtaa jettanii. Akkamiin godhe duwwa jeeni bara duraa qarama diddee bara. Lakki Allahu akbar eega jaan du'aayi banannaa eegalanii bismillah jaanii alhamdulillah qara'anii eegas tartiibaan afaan salaataa gaffate. Namtichi kun gurrumaan dhaggeeffatti laal qara'uu didduus jala jaartii jaasaluutu fattu fayyadu. Salaata ni bitte akkas taatulee reettii tiyyarra siituu qana'ee salaata salaatii eegala. Laal jaartii sheeninuu qaraayisuu dadhabe intala abbaan qaraayisuu dadhabe ijoolleen tunnuu qaraasiftee qorora. Haa galatooman jennaan kana. Ammas ilaa abbaan ni qaraayisa jee ijoolleen tuni qaraa. Abbaan manaa faanii qaraayisa jennaan mananni qaraati. Lakki anteetuu naan galtu masgiidwattuu gaddee maayii jennaan. Saniif namni nama barsiisu habajamuu qabaas. Ustaazini xiqqaa qabu.